Ayyaana waggaa ayyaantutu arga jedhama mitire. Ayiraanis keessaa argatu jedhama. Eeyyoo. Dhugaa baay'ee ho'a, baay'ee dhamaatii qaba. Dhadhaatti dabalamee kan hojjetamu lafa. Meeshaan alaallatuun bitee gashi. Nyaata aadaa kabajamaa fi adda kan ta'edha. Gaafa isaan hojjetan jalaatii baraa yeroo qophiin tokko jiruun qopheeffama. Yeroo gaa'ilaalleen qopheeffama. Ayyaana waggaa ayyaantutu arga jedhama mitire. Ijoollee kaa baga geessan. Ayyaanni kan jaalalaa, kan gammachuu, kan tokkummaa, kan waayyan itti milkeeffattan isiniif haa ta'u kan jedhu hawwii gaaris ibsachaati kaa bagatti siin ga'e jechaa mee ayyaanicha haala kamiin dabarsaa jirtu? Waan guyyaa ayyaana qophaa'e nyaata qophaa'es nyaachaa dhugaatii qophaa'es irratti dhunachaa guyyaa kana haala addaan dabarsaa jirraa jechaa jirtu mitire. Kaanullee guyyaa keessan guyyaa addaa gochuudhaaf kaa qophii ayyaanaa guyyaa kana sababeeffachuudhaan qophii isin ittiin bashannantan ittiin bohaartan har'a ganamaan kaanee istiidiyoo keenya OBN gaammerra gara magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutti argamna. Isin qofaa miti kaa ayyaanicha kan kabaju anillee akkasitti uffata aadaatiin mimmiidhagee babbareedee tottolfadhee kaa ganamaan kaa isin fakkaachuudhaaf manaa ka'eeti kan ba'ee bagatti isin ga'e. Kutaa magaalaa Burraayyuutti kaa hawaasa yookaan immoo ijoollee isaa ta'anii waa tokko gaafachuuf deemaa jirra ijoollee. Innis maal akka ta'e beektu nyaata aadaa Oromoo Maccaa biratti keessattuu kan beekamu Oromoo Tuulamaa birattis ni beekama. Garuu caalatti nyaata aadaa Oromoo Maccaa yeroo sirnoota garaagaraa yeroo ayyaanaa yeroo keessummaa lubbuu beektu isin keessummaa jabaan namatti dhufu kan hojjetan nyaata aadaa cumboo kan jedhamu beektu. Hin beektan miti isin hin beektu eeyyeen. Nyaata aadaa cumboo mee akkamitti hojjetama maalirraa hojjetama kan jedhu mee namoota muraasa kutaa magaalaa Burraayyuu keessa naanna'uudhaan dubbisna. Feenet guddataan jedhama. Kutaa meeqa baratta? Torba. Kutaa torba baratta? Sadarkaa meeqa baatutte? Tokkoffaa. Tokkoffaa? Baay'ee cimtuudha. Mee nyaata aadaa Oromoo cumboon beektatti naa himee ijoolletti? Cumboo beeka. Tole. Mee akkamitti hojjetama? Cumboon xaafii diimaa irraatii hojjetama. Qodaan itti irratti ba'us jira kan itti hojjetamus jira. Achi dhumarra gaafa irraatii baasanii baaduu gidduu isaatti naqanii nama baay'ee wajjinis taa'anii nyaachuu danda'u nama tokko wajjinis taa'anii nyaachuu danda'u jechuudha. Mee ijoollee akkeessi immoo maal laamtaa? Sinis nurraatii baradhaa jechuun barbaada. Akkamitti sirraa batame maal fa'aa sirraa batame? Cororsaaf akka itti hojjetan xaafii diimaa irraa faatee akka itti hojjetanii gaafa ba'us baaduun akka gidduu isaatti namuu jechuudha. Mee maqaan kee eenyudha? Waamii? Nyaata aadaa cororsaa beektaa moo cumboo beektaa? Hunda isaan beeka. Hin beektaa? Mee natti himi mee? Cumboo. Cimboo. Akaayii. Akaayii. Daabboo. Daabboo. Aadaa. Ati kan hunda beektaa? Dhadhaallee beektaa? Kabraahoo. Kabraahoo maal beektaa? Cinqee. Qinceellee beektaa? Maqaan kee eenyuuni? Abubakar. Abubakar eenyuti? Amdiihun. Kan kee hoo? Maahir. Maahir eenyuti? Muhammad. Mee nyaata aadaa cumboo kan jedhamu beektaati? Mara qophaa'u. Lakkisa. Hin beeku. Mara qophaa beektu? Nyaattee garuu beektaa? Eessatti nyaatte? Biyyatti. Biyyeessa? Shaambuu.
Eenyu si nyaachisa? haadha koo Mee akkam jira gaafa nyaatu san maal fakkaata jiru? waan akka gurraacha wayii ta'e furdaadha. Maal fa'aa ofirraa qaba? Dhadhaa. Du'a koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bagattiin sin geechuun barbaada. Akkasumas haadha koo Muluu Diimaa bagattiin sin geechuun barbaada. Maatii koo maraa obboloota koo maraa fi akkasuma abbaa koo Leellisaa Gabbisaa kan jedhamuu fi bagattiin ayyaana sin geechuun barbaada. Nyaata aadaa cumboo yeroo ijoollummaa keenya arga dhalannee kaanee maaziriin hojjetti. Jalattis barree akkamitti akka hojjetamu waan hundumaa jechuudha. Akkasumas nyaata aadaa cumboon kan hojjetamu xaafii diimaarraatidha. Akkasuma seera mataa isaallee qaba. Qodaa irratti hojjetamu seera mataa isaa danda'e qaba. Bukaayee siraacitiidhaan bukaayee hojjetama xaafii diimaan kun jechuudha. Akkasumas yeroo tolchamee ka'u dhadhaawwanii fi baaduuwwan garaagaraatiin dhiyaata jechuudha. Baaduudhaanis dhiyaata seera mataa isaa danda'e qaba. Nyaata aadaa kabajamaa fi adda kan ta'edha. Nyaata aadaa Oromoo ni jaalattamee itti himee? Baay'een jaalladha. Maal fa'aa jaalatta? Nyaata aadaa nan jaalladhu keessaati qoloo nan jaalladha. Cumboo nan jaalladha. Akkasuma cuukkos nan jaalladha. Akkam nagaa jirtu? Bagattiin isin ga'ee jenna ayyaana. Baga wajjumaan nu ga'een jedhamis. Uummata bal'aa uummata Itoophiyaatiin bagattiin isin ga'een jedha. Ayyee mee nyaata aadaa Oromoo keessaa nyaata aadaa cumboo ka jedhamu beektu? Nan beeka. Mee maalirraa hojjetama iyyuu? Biddeena irraa hojjetama. Midhaan diimaa irraa hojjetama. Midhaan diimaa irraa hojjetama. Isa hin bukeessu. Bukeessanii xaafii diimaa. Xaafii diimaa irraa hojjetama. Akkam nagaa jirtu? Fayyaa keessanii? Nyaata aadaa cumboo beektaa? Eeyyee. Maalirraa hojjetama iyyuu? Garbuu. Garbuurraa sin hojjetama. Waan gaarii adda addaa irraa walitti dhufeetu hojjetama. Akka aanaa keenyatti beekamaadha. Uummata Oromoo hundumaa baga ayyaana waggaatiin isin ga'een jedha. Biyya kana Itoophiyaa hundumaa, Oromiyaa hundumaa, hunda keenya maatii keenya waliin baga hundumaa waliin nu ga'een jedha. magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu keessa naanna'uudhaan ka nyaata aadaa cumboo kan jedhamu beektuu jennee hawaasa dubbisaa turre mitire. Kaawwan kan beekanii sirriitti argatanis jiru. Kan immooyyuu nyaata aadaa cumboon maalirraa hojjetama? Anuu hin beeku. Garbuurraa hojjetama afaa jedhanii yaada garaagaraa kan kaasaa turanis jiru. Amma ka nyaanni aadaa cumboo adeemsa inni keessa darbu maalirraa akka hojjetamu mee dhaqneeti ogeettii bira dhaqnee nyaaticha akkamitti akka hojjennu walumaan daawwanna ture. Eessayyuu hin deemta mitire. Kanaafiyyuu adeemsa nyaanni aadaa cumbootti hojjetamu baruu yoo barbaadan ammallee filannoo keessan chaanaalii keessan OBN Gaammee qophii simboo keenya haa ta'u asumaan immoo ayyaanis kan jaalalaa kan gammachuu kan tokkummaa isiniif haa ta'u jecha kallattimaan garasumatti deemna tole. Ayyaanni kan jaalalaa kan gammachuu kan tokkummaa akkasiniif ta'u shakkii homaatu hin qabnu. Guyyaanis ayyaanaa guyyaa ayyaanaa ka nyaata aadaa nyaachuun isin beekama mitire. Isinis mana keessatti ni soorattu nyaata aadaa. Nullee kaarraa magaalaa Burraayyuu reefu agartanii miti. Naanna'uudhaan nyaanni aadaa Oromoo cumboo kan jedhu. Nyaanni kun hangafa keessattuu Oromoo Maccaa biratti nyaata aadaa baay'ee jaalatamaa. Keessumaa jabaaf kan hojjetamu guyyaa ayyaanas kan dhiyaatu kana malees immoo yeroo sirnoota garaagaraa yeroo jiraa yeroo cidhaa yeroo jila garaagaraa nyaata qophaa'udha. Waliin jechaa turre miti reefu hin daganneemi. Amma immoo kinooka mana nyaata aadaa tokkotti argamna. Achitti mee nyaata aadaa Oromoo cumboon sun adeemsota akkamii keessa darbuun qophaa'a kan jedhu tokko lamaan isin biraan ga'uuf deemna. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin tura. Kam nagaa jirtu? Nagaa keeti nagaa galata Waaqayyoo. Fayyumaami? Nagaa galata Waaqayyoo. Kam jirtu? Mana nyaataa mee maqaa keessan irraa kaanaa mee wal baraan himee? Mana nyaataa nadhii kooranii hiriyoota isaanii jedha. Anillee Muluu Diimaadha. Akkaataa akkasitti yaadne. Mee nyaata aadaa maal fa'aa qopheessitu isin? Nyaata aadaa aangaa Oromoo cumboo qopheessina. Qoriin jira, cuukkoon jira,
dhodhooboon jira, micciirraan jira, caccabsaan jira. Kana kan fakkaatan caccabsaanis jira. Kana kan fakkaatan hojjenna. Mee nyaata aadaa yeroo baay'ee hawaasni akkamitti fayyadama, akkamitti soorata, yeroo kamimmoo fedhiin isaanii dabala akka ogeettii tokkotti. Nyaata aadaa yerootti fedhiin isaanii baay'ee dabalu guyyaa ayyaana, guyyaa masqalaa, guyyaa akkasii fa'aa dhiyaata. Keessummaan yoo namatti dhufe sin dhiyaata. Ammas nuyis immoo aadaa hangaa Oromoo kanammoo akkaataa akkasitti gabaarras oolchine babal'isuudhaaf baqa kana gochaa jirra jechuudha. Mee amma hojii isaatti seennu? Eeyyoo. Maal mee asitti qopheessanii jirtu waa baay'ee? Atumta hojjedhu naan jettarreef. Eeyyoo. Maaf hojjetettee nyaattaa naan jedhanii anillee kamee jalqaba fikiru kanaan dura nyaata aadaa cumboo jedhu hojjedhee hin beeku. Mee nan yaala hanga danda'u. Tole amma hojjechuu qabu. Yaalu? Eeyyoo. Nan hojjedha. Jalqaba harka dhiqadhaa mire? Eeyyoo jalqaba harka kee dhiqadhaa. Mee harka kee dhiqattee miti kunillee kan inni ibsu xaafii diimaa duwwaarraa hojjetama. Qullaa'ee daakamee dhufeera. Amma immoo gingishime xaafii diimaa kana gingishi gara kanatti. Raacitii qabaa? Kuni raacitii qaba gingishi. Abasuuda fa'aa qaba. Kororimaa abasuuda isaan tolitti daakama dimbilaalallee qaba. Ashaboo? Hin qabu waan ta'eef ashabootti naqatta. Hangamitti godhu ashaboo kana? Fudhadhu isatti. Kana tokko? Dabali. Dabaluu? Kuni bishaan ho'aadhaan? Eeyyoo bishaan ho'aa. Nama gubaa garuu? Hin gubu. Gubu sodaadheen ture lakka. Aadaa isaanii akka isaan babal'ifatan, mana keessatti illee akka isaan fayyadaman, keessummaaf illee akkamitti akka dhiyaatu, akkamitti aadaan kun babal'atu, biyya alaaf illee keessaan illee babal'atee hangaan Oromoo kun akkamitti babal'ate akka inni mul'atu dhaamsan dhaamaa fi jabaatanii akka isaan hojjetan, cimanii immoo akka isaan babal'isan dhaamsan dhaamaaf. Amma tarreefu bukeeffanne maal tureyyuu cumboo. Cumboon keenya bukeeffannee bukaa'aa jira fakkaata. Amma immoo kallattii maa immoo cumboo keenya hojjenna. Ganaa kun o'ee gizeen usittan himaa ol kaastaa sanas asii gad deebistaa achirratti han bukootichi itti naqata.
gubbaanis jalaanis akka bilchaatuuf abiddi gubballeen kaayamuu qabaadhaan jedhanii adeemu duni. Dhugaa baay'ee ho'a, baay'ee dhamaatti qaba. Amma maal tunaafee? Dhadhaa irratti naqu. Amma kanatti naqxaa saboodee dhadhaa irratti naqxaa. Ammas naqu? Naqi kana. Hammam naqam? Hunduma isaa naqxa. Hunduma isaa? Eeyyoo. Aananichuyyuu baay'ee namatti tola. Isa naannessuun ogummaa addaa barbaada dhugaa. Eeyyoo. Nyaata aadaa kana hanga ani dhandhamutti nama tokkoof hin kennu jechaa jiru. Eeyyoo sirrii madha. Amma sirrii madha. Garuu immoo nama hedduun nyaataa kan jettu. Nama hedduun nyaata. Haa nyaatuyyuu malee amma unumatu nyaata. Namatu nyaata miti? Eeyyoo. Baay'ee baay'ee bareeda. Akka mi'aawu hin laalle Miilaa waan lamee? hojjette waan ta'eef. Laalaadha. Dubartiin nyaata mimmiidhagsitee tottoltee qopheessitee abbaa warraafis firaafis aanteefis ijoolleefis dhiyeessiti akka itti nyaatu garuu abbaa. Amma dhandhamnaa miire? Hanga. Dhandhamni isaa adda. Maqaan koo haadha siiqqee kutaa magaalaa Burraayyuu Addee Balaanis Salamooniin jedhama. Har'aa kan argamnu mana nyaata aadaa kan Addee Muluu keessatti argamna. Ayyaana dabarsaa jirra. Kunoo booka unataa, daabboo murataa, waan adda addaa nyaata adda addaa kan akka cumboo kan akka marqaa hundumtuu kunoo kan dhiyaate kana dhadhamata mana Addee Muluu jirra. Addee Muluu jechuun nama jabduuf nama cimtuudha. Nama sirna ashii sirna kaleessa kufe kaasuudha. Nyaata aadaa, meeshaa aadaa akkanatti hojjechuun baay'ee nama gammachiisa. Aadaa kana waan baay'ee beekna. Aadaa kiyya immoo ganama jammaree nan jaaladha. Dhuguma namni Oromoon gadaa qaba. Foollee bilaata. Karaa baatee malkaa bu'aa malkaan bu'ee. Waan aadaa kanaa iddoo guddaan dhaqasii nan beekasi. Ayyaana haala gaariidhaan bifa gammachuudhaan dabarsaa akka turtan shakkii homaatu hin qabnu. Nutis ka guyyaa kana guyyaa addaa gochuudhaaf ka guyyaa ayyaana nyaata aadaa cororsaa bifa addaatiin isin biraan gahaa turreerra waan baay'ee barattan mitire. Kana booda nyaata aadaa cororsaa hin beeku hin dhageenye yookaan nyaata aadaa cumboo hin beeku hin agarre jechuun safuudha jenneerra. Warra nyaata aadaa bifa akkasiitiin nuuf qopheessee nuuf dhiyeessee aadaan Oromoo kana fakkaata nyaanni aadaa Oromoo akkasii nuun jedhanii nu barsiisaniif tartiiba isaa hunda nutti himaniif galatoomaa ulfaadhaa jennaan maqaa keessanii fi maqaa daawwattoota keenya hundumaan galatoomaa. Eebbifamaa isinillee. Ulfaadhaa. Ameen. Isinis ka'a warri mana jirtanii qophii keessan qophii simboo keenyaa guyyaa ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuudhaan nu daawwachaa jirtan hundumti keessanuu ayyaanni kan gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa isiniif haa ta'u jechaa
isinis yeroo gaarii dabarsaa ayyaana gaarii nagaatti.